Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune jalatamtoota hordoftoota Zulaamaa shoo zirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya onnee qulqulluu ramadda isin biraa jiraatu jecha Zulaamaan qabattee dhuftan qaba jettanii waan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha har'a. Viidiyoon kun jidduu keessa akka isin fide kun baadiyyaatti waraabee qilee keessa deemee akka isin waraabee haa hubattaniif isa kana isin fide jechuudha. Bu'aa bayii meeqa jedhee viidiyoo kana isin waraabee hin hubattan jedhee yaada. Asumaan viidiyoo kana ilaalaa saabskraayibii fi laayikii tolchaa isinin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun ittiin bu'aaraa isinin jedha. Keenna kan dura akkuma itti fufee jira jidduu keessa garuu haa hubattaniif isa kana isin fide gara kaanitti. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Isa kana jechuudha namni wallaaltan hin jirtan jedhee hin yaadu namni wal hin beekne illee kan beekne isinitti hima akkasuma namoonni kun wayya koomentii irratti barreessanii namni kun wayya koomentii irratti barreessu koomentii jala seentanii dubbisuu hin dandeettanii warroonni beektan maal akka ta'e natti hima inni kun nyaatama moo hin nyaatamu isa kana illee koomentii irratti naa barreessa isin kun yeroo ammaa kana babal'attee jechuudha magaalaa irratti illee gurguramuu eegaltee jirti garuu kan magaalaa suni fincaan saree uumamaa waan qabuuf jecha baay'ee hin barbaachisu akkasuma immoo inni kun dawaadhaallee jedhamee beekama jechuudha. Dawaa maaliitillee akka dawaa maalii akka ta'e yookaan qoricha maalii akka ta'e illee koomentii irra naa barreessa dawaa cimaadha dawaa bareedaadha jedhanii ka beekamu akkasuma namni irra fayyee nama hedduu namoonni beektan dawaa maalii akka ta'e illee koomentii irra naa barreessaa isinin jira warroonni Zulaa ati jabduu hin talaatiin cimtuudha maashaallah jabaadhu jettanii na jajjabeessitanii hamilee naa taatan wallahi onnee irraas hin jaaladha umrii naa dheeradha. يا دمرة دكتور ربنا نقول ورون دعائنا نقول إنله آمين آمين يا رب العالمين ربنا راجعلتنا قالتهما سننجرا وروني قدنا كيا في كسمة بكي ويجاو كيا هاوي تاني كسي نفي تاني اللي هم دكتور سنجالتنا نف قالتهما هذا اللي سندرسه هم بربادو دوبي كنا باديا دك أبدي في جت شو راكم سنر كتان كنا باديا لقى كيس ديمي والله لقى كيس ديمي كله كيس ديمي Illee nama sodaachisu kanneen keessa deemee maaliif sirnaa bakka hundaa hin jirti jechuun keessaniin oolu eeyyan hin jirti garuu fincaan sareeti waan shakkamtuuf jecha bakkeen nusuudhaa guure jechuudha hanga kiyyatti akkuma sirna kitaan kana doobbii kana maal gochuuf deemaa jira waxii hojjechuuf deemaa jira akkami akka hojjetamu namni hin beekne illee nama hedduu jira akkasuma mooyyuu kan beekne illee walirraa haa barannu dawaa isaallee wal haa barsiisnu kun qalbiidhaa miti qubna gareedha jechuudha baay'ee dawaa bareedaadha jechuudha namoonni waan isa dawaa isaa hin beekne innummaa kun maal akka hin taane warroonni hin beekne illee goota wajjumaan barannaa isinin jedha daa'imman azaa nama gootuuf dawaadha astaghfirullah osoo daa'imman kanaan gubanii hin jiraattu namoonni isa kanaan tumamaa turtan namoota meeqataa ta'ame ani garuu isa kanaan tumamee hin beekam isin namni tumamtanii beektan jechuudha doobbii kanaan namni dhahamtanii beektanii yeroo ijoollummaatti jechuudha koomentii irra naa barreessa nu hundi keenya garaa kee haadha keenyatti hin barannu nam tokko akkaataa hojjetan wallaaluu danda'a garuu nu hundi keenya garaa haadha keenyatti hin barannu akkasuma immoo ijoolleen magaalaallee hin beeknu yoo jettanii yeroo ammaa guddate jechuudha warroonni sheefiin gurguddaan jechuudha sheefiin gurguddaan akka Itoophiyaatti beekamaa ta'anii doobbii kana hojjetanii yoo isaan mul'isan argee jira wallahi namni keenya garuu akkasittiin akka bada ani garuu akkasii san ta'uu hin fedhu maaliif jennaan wanta namni hin goone waan namni godhee hin argamne kamuu godhuu fedha malee wanta dhufu akka badee of jajee bakka an kana hin beeku maal jechuu san hin fedhu akkasii sinin jedha qurnaa kana namni nama qabu barbaachisa namni yoo namni jalaan akkana nama qabe kun ammoo kana gubbaa kana riguu barbaachisa waan ta'eef ergee walitti deebina
Akkuma isin argitan kana kinoo haala kana argee qopheessee jira jechuudha. Kan nama gubsuun irraa bahee jira sirriitti gubee jira osoo ta'ee sila maaliin ture gingilcha hodhaa san argitanii san ture garuu kanaanillee argamee jira gara kanatti asuutitti darbe jechuudha yookaan baala isii bichaa irraa malammalu argitanii akkasuma argitan kana baala isarraa baasaa jira. Warroonni hin beekne nama hin gubdu waan nama gubdu isinitti fakkaatini nama hin gubdu garuu nama sodaachiste waan nama gubdu namatti fakkaatte isin garuu nama hin gubdu sababni isaa kinoo kan nama gubu sun irraa badee jira noormaali ta'eera. Haala isin argitan kanatti geessee kun qoshashaa isaati kun ammoo iyyuu firee isiiti jechaadha. Firee isii yoo isiniin jedhu ka qulqullaa irraa bahee jechuudha. Akkuma isin argitan kana ka qoshashaa kana peestaalitti naqee isa of jalaa kaasee ergasii gara hojiitti darbine jechuudha. Peestaaliidhaan qoshashaatti gatuudhaaf haala kanaan guduunfee mandajaa kiyya qabsiifadhee distii kiyya keenoo distii duwwaa fidee jira. Bishaan qaraama karajiidhaan danfisee jira. Bishaan danfaa kiyyatti godhaa jira jechuudha. Akkaataa namni hunduutti hojjetu garaagaraa garuu dobbiillee immoo waa barbaachisaa kan beeknellee hin jira jechuudha. Saniif qaldiidha. Kun sana argitan kana isa qanaxxasee qulqulleessee sanitti naqee bishaan danfaa sanitti haala isin argitan kanaan itti na jala diqqaatee itti dabalee amma immoo akkana ganaffaleera jechuudha argitanii. Kan ganaffalee kun qoshashaa isaati. Qoshashaa isaa kanallee keessaa naqa jechuudha. Haala isin argitan kanaan ganaffalee jira. Erga ganaffalee irraa fuudha jechuudha. Irraa fuudhee qoshashaa isii keessaa baasuuf jechuudha. Beekaa tumaani haanaa ganaffaluuf eegaa jira kinoo irraa fuudhee ergasii bishaan kiyya ho'aa irra kaa'adhee kana keessaa naqa jechuudha. Bishaan isaa kun qoshashaadha jechuudha. Bishaan xuriiti jechuudha. Walumaa galatti doobbii warraasaa keessa jirtuu fi daaraa jira. Qoshashaa isii keessaa bahu laalame daaraatu itti dhahaa qilleensi waan garaagaraa fidee itti dhufaa sababa saniif jecha sirriitti gizee hedduu irra deebi'ee qulqulleessara jechuudha. Viidiyoo irratti isinitti mul'achuu dhabuu mala. Ani garuu yeroo hedduu irra deebi'ee qulqulleessaa gizee afurii irra deebi'ee qulqulleessee takka hin ganaffalchiisee erga ganaffalchiisee bishaan ho'aadhaan sirriitti ganaffalchiisee ka'ee booda deebi'ee bishaan qorraadhaan irra deebi'ee miiccaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana maaliif akkanatti miiccitaa warroonni jettanii ka doobbiin raasaa jirti maaltu akka itti awwaarri maal akka itti dhufuun beekanii qoshashaan maal akka itti dhawuu hin beekanii nummaanuyyuu yoo guyyaa takka gadi baanee daaraa keessa oollee galgala xurii fuula keenya irraa ba'u sun hin beektanii awwaara garaagaraatu itti dhahaa waan ta'eef isii kana immoo maaltu akka itti dhufu hin beeknu raasaa jirtu waan ta'eef sababa saniif jecha sirriitti miiccuu qabna jechuudha. Akkuma isin argitan kana irra deddeebi'ee gizee hedduu miicca gizee afurii erga qulqullaa'ee booda fuudhee irra deebisee jechuudha. Irra deebisee ammallee akkanaa bilchaatuuf bishaan xiqqoo irra buufadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana bishaan xiqqoo irra buusee jechuudha. Akkanaa bilchaatu godhee xiqqootti qadaada jechuudha. Sirriitti akka bilchaatu yeroo san ciccitti jechuudha. Dirqama kukkutuu qaba waan ta'eef jechuudha. Akkuma isin argitan kana bishaan kiyya irra buusee erga itti qadaadee bilchaate booda maal godhaa haxumaadhaan kukkutaara jechuudha. Sirriinaa bilchaatee jira. Namoonni barbaadan harkaanillee yoo gaantii qabaattan harkaan kukkutuu dandeettanii garuu harkaattu caalaa gaantiidhaan jechuudha yoo gaantii qabaattanii. Ani garuu mana keessaa waan hin qabneef jecha haxumaadhaan kukkutaara jechuudha. Sa'aatii dheeraa namatti fudhata. Yeroo dheeraa namatti fudhata hedduu nama tursiisa jechuudha. Sa'aatii dheeraa natti fudhate haa ta'u malee garuu iyyuu hanga danda'een jechuudha. Isa kukkutuuf yaalaa jira jechuudha. Jidduudhaan haaratti baafata akkasuma kukkutaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana baay'ee nama dadhabsiiste jechuudha. Maaliif jennaaniin osoo harkaan ta'e yeroo gabaabaa keessatti xumuruu danda'anii garuu harkaan waan hin taaneef sababa saniif na tursiisarte jechuudha. Akkuma isin argitan kana sirriitti riga jechuudha. Naa bilchaatee jirallee sababa saniif haala kanaan itti kukkutaa jira jechuudha. Erga isa bulleessee ka'ee booda harcee xiqqoo irra buusa jechuudha. Harcee filannoo hin barbaachisu harceen kamuu hin ta'a jechuudha. Garuu xiqqishuma jechuudha. Akkuma nu kukkutamuuf xiqqoo irra buusna jechuudha. Isa irra buusee deebi'ee ammallee kukkutaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti akka isin argitan kana kukkutaa jechuudha. Rigaan garuu harka nama dhukkubsa hedduu nama dadhabsiisa. Haa ta'u malee garuu wanti wayii ifaajee booda dhufa jechuudha. Bu'aan isaa akka beekamu haala isin argitan kanaan bulleessee argitanii akkatti naa bullaa'e achuma keessa harceelleen bilchaate kanuma keessa immoo seeraan illee naa bullaa'e xiqqeeqqe jedhee akkami akka inni bullaa'e isin garrama. Argitanii waan harkaan bulleessan fakkaata ergasii bishaan danfaa qara danfisee lafa qabuutu jira. Isa isaan itti buufadhe jechuudha. Gamanumaan bishaan danfaa kiyyasanii itti buufadhe. Kinoo akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaan naa takaatakee naa bilchaate jira jechuudha argitanii.
Maashaallah hedduu bilchaateerti. Wanti itti goonu yoo jiraate soogidda qofa jechuudha. Soogiddaa fi bishaanii harcee qofa jechuudha. Waan hagana qofa itti fayyadame waan barbaadan illee fayyadamuu dandeettanii. Akka bakka afurri siisinii toluuf yoo barbaadan qullubbii adii illee fayyadamuu dandeettanii. An garuu kan fayyadame soogidda harceedha bishaan kan qofa jechuudha. Haala kanaan xumuree jira akkuma isin argitan kana kennu. Dhandhamni isii akkam jira qammasuudhaaf deemaa jirra wajjuma naa qammasnu namoonni dhamdhama isii beektan koomentii irratti barreessaa isiniin jedha anillee isiniif hima asitti kolfaan dhumanne jirra akkam dhabu laalutti jira jechuudha akkuma isin argitan kana akkamdha isinillee tilmaama isiniin jira warri beektan koomentii irra barreessaa akkam akka dhabu kuwwan illee hima isiniin jedha takkatti naagaluu dide lammifachuuf deemaa jira jechuudha lamaan malee naagaluu dide takkaan homaa natti hin fakkaanne masbiratti sirritti garuu jechuudha homaan dhahu hin mi'aawullee hin jibbisiisuullee viidiyoo kana jaalatan subscribe like share gochuun irraanfatina